Miidiyaa neetwoorkii kun kuushii neetwoorkii qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii dhimma keenyaati. Qophii dhimma keenyaa irraatiin haala yeroo amma deemaa jiruutiin wal qabatee hayyoota Oromoo lama qabadheetiin isinii dhiyaadhe. Egaa hayyoonni kunniin yeroo dheeraa dura qabsoo Oromoo finiinsuu irratti gahee guddaa taphachaa turanii keessattuu qeerroodhaaf ajajaa kallattii garaagaraatiin tarsiimoo qabsoo baasuu fi waliin hojjechuudhaan namoonni baay'een ni beeku. Waggoota muraasaa as kallattii garaagaraatiin walirraa miidiyaa irratti wajjin dhufanii mul'achuu baatanis egaa kallattii garaagaraatiin wajjumaan turanii amma yeroo jalqabaatiif fuulaa fuulatti itti badarbee waliin miidiyaa irratti dhufanii haasaa turanii har'a fuulaa fuulatti waliin ta'anii waggaa 5-6 as booda gara qabsoo Oromoo taliiguu akeeka jiru kaa'uu walumaa galatti waan jiru irratti mari'achuu fi gama isaaniitiin ilaalchisaanii ummataaf qooduudhaaf asitti argamanii jiru. Tibba darbe kana kallattii garaagaraatiin marii garaagaraa godhaa turan iddoo garaagaraatti har'a waan baay'ee kaasneetidha wajjin mari'anna. Keessumoonni kiyyaarraa egaa isinitti beeksisuudhaaf akka waan intala ciniinsuu haadha gorsituu ta'a. Obbo Jawaar Mohammadii fi Profeesar Asqeel Gabbisaati keessumoonni kiyyaarraa. Baga nagaan dhuftan sillachuu. Baga nagaan nu eegdeettu. Ayyee egaa har'a waan baay'ee kaasnaa duraan dursinee egaa mee akkuma wantooti haa eegallu yeroo jalqabaatiif waggaa 5-6 dura natti fakkaata kan waliin miidiyaa irratti baatanii mul'attanii haalli qabsoo waggaa 5-6 darban yookiin immoo waliin dabarsitan yeroo jalqabaa ta'uu danda'a yeroo walitti deebitanii amma akkanatti dubbattan miidiyaa irratti chukooti. Sanii asitti wantoonni deemaa turan yeroo dhumaatiif wanti miidiyaa irratti dubbachaa turtan waan baay'ee ture qabsoon gara xumuraatti geeffamaa ture yeroo sanitti achirraa kaanumee wantoota salphoodhumaan haa eegallu waggoota miidiyaa irratti waliin dhiyaatin turtan kana waan meeqatu darbe qabsoo Oromoo keessatti achumarraa kaanu Jawaar eegalu. Akka hangafarraa eegali. Tole Profeesar isinii deebiteerti gadaan. Waggaa 5 darbe kana keessaati waggaa 2 darbe Jawaar mana hidhaa ture yoo yaadatame. Mana hidhaas gaafa jiru wal quunnamaa nuti turre karaa wal quunnamuun nurra jiru. Namoota warra mana hidhaa hoogganan sana keessas akka isaan irraa salphisan kadhataadhuma turre. Achi immoo bahee kitaaba barreessaadha ture. Kitaaba barreessee hamma fixutti hamma biyya addunyaa mana hidhaati alaa ta'e kana itti barutti yeroo fudhate abba faayaa beetii yaada diddiirrachuudhaaf yaalaadha ture. Saniifiti addaan baane jechuudha. Malee waa ka biraa miti wal quunnamna turre yeroo hundaayyuu kan fudhatamuu dhumarra jira. Gaafa achi bahus immoo akkuma ati beektu yookaan namni nu dhaggeeffatu hundumtuu beeku jalqaba irratti iyyuu nama hundayyuu dura gadi ba'ee baga walitti deebine jedhee namoonni yeroo waa kakaasan irraa fakkisuudhaatiif yaalaa ture. So walumaan turre isin jechuun jedhe waggaa 5 iyyuu. Haala maaliitiin darbee waan ati jette gaafa isaan innis Baqqalaanis warri kaanis waa illee kenna mana hidhaa keessa turan waan baay'eetu jijjiirame. Biyyi suni gaafa isaan mana hidhaatti galanii abdii gara demokiraasiitti cehuudhaaf qabdi turte. Gaafa isaan mana hidhaatti bahanii waraanaan waa'een abdiin gara demokiraasiitti cehuu suni tasa diigamee gara duubaatti ilaalee sirni demokiraasiitu hin ta'in sirna abbaa irree, sirna mootii, sirna kaleessaa waan akkasitti jijjiirameeti nu eegee jechuudha ummattii sana keessatti. Isun biyya nagaa qabdu turte sirna abbaa irree kan Ihaadig jiraatu iyyuu malee biyyi sun nagaadha ture. Daangaa sakanaati daangaa sanitti nagaadhaan deemtee hojjetattee egeree ijoollee kootiif jettee waan yaaddu qabda. Biyya sana keessa rakkoo kan ture mirga demokiraasiitiif mirga namoomaa sanatti dhibee jedhama ture malee bakka duraanii sana hojiin isin hojjetama mootummaanis mootummaa ta'ee inuma socho'a ture namnis akka garaa isaatti socho'a ture. Gaafa sana achi bahan waraana irraa kan ka'e waraanni sun immoo faca'uu isaatiif biyya hunda keessatti faca'uu isaarraa kan ka'e namni gadi bahee illee gadi ol deebi'uu bakka itti deebi'etti dhaqan darbe jechuudha waggaa isaan mana hidhaa keessa turanii. Isa booddas dinagdeen Itoophiyaa parsantii 2014 dhibbeentaa 10 guddata ture.
Ergasiiti garuu rakkoo meeqaan keessa galee kana baay'eetti deemuudhaaf hin fedhu yoo booddeetti deemna ta'e hin beeku garuu yoo baay'ate jahaan guddataadha ture. Guddataadha jirasii amma immoo maal akka jedhan hin beeku shuntuuraadha jira. Dinagdeen Itoophiyaa amma shuntuuraadha jira. Bara garitti pirojektii godhan akka haasaan agarsiisanitti dinagdeen Itoophiyaa GDP nominal jedhan sanaan 100 jedhanii 174 ture. 25 kan jedhurra jira jechuudha. Bulchiisni gaafa sanaa amma shuntuuree bulchuusni hin jiru biyya sana keessa shuntuureeti Finfinnee duubaatti bakka galee jira. Hundumtuu qawwee qabatee lafa barbaade dhaqee abbaa barbaade saamee abbaa barbaade ajjeesee lafa deemu jira. So maal isaa dubbanne maal isaa dhiisnaa miti gabaaritti dabaluu danda'a. Garuu yoo qabxii kanaan ilaalte dinagdeedhaan siyaasaan bulchiisaan waraanaan yoo ilaalte biyyittiin suni akka biyyaatti illee itti fufuudhaaf yeroo dadhabde keessatti waan geesse turte abdii demokiraasii irraatiiti gara abdii kutannoodhaa fi biyyittiin jiraachuun dandeessu gara jedhamutti namni tokko akka dhuunfaatti jiraachuun danda'amu bakka jedhee gahee jira jechuudha. Ayyee galatooma Profeesar waan baay'ee kaasna ijoodhaanii kallattii garaagaraatiin dinagdeedhaan nageenyaan walumaa galatti waan baay'ee irratti kaasna. Walumaa galatti garuu hariiroon gaafa mariitti seennu waggaa 5 booda gaafa walitti dhuftanii uummata fuulduratti mul'attanii gaafa waggaa 5-6 dura gargar baatanii miidiyaa irratti waan dubbachaa turtan qabdanii uummata kakaasaa turtanii qabsoon Oromoodhaa kallattii itti gahee ture gulantaa inni irra gahee ture gulantaa sanarraa deebinee gaafa waggaa 5-6 booda walitti deebinu waggaa 5-6 darban kanatti waggaa 5 dura maaltu ture waggaa 5-6 darban kana keessa immoo maaltu raawwatamaa ture kan jedhu irraa xiqqoodhuma uummata yaadachiisuuf jedheeni Jawaar gama keetiin waan kanarratti waan dabaltuu qabatte. Waan baay'eetti akkuma Profeesar jedhee qunnamtiin takka adda hin cinne garuu maaliin yaadadha keessattuu amma waa'ee ce'umsaa soodhaaf waggaa deemnu. Our last conversation kan hin yaadadhu naannoo 2018 gaafa jarri didanii Abiyyi aangoorra baasuudhaaf murteessanitti Saandiyaagoo turre Paaster Gammachuu wajjin. Waan baay'ee haasofne shakkiin keenya sodaan keenya gaafasuma irraa eegale. Booda I think Jenevaa dhaqnee Jenevaatti managing transition ce'umsa kana akka rakkoo keessan seenne kan jedhu barruu dhiyeessinee turre waliin. Gaama sanuu sodaa qabna turre sodaa san garii hasaasiidhaan garii immoo waan adda addaatiin hubachiisuu yaalle yeroo sanitti gaa mirqaanni jijjiiramaaf mirqaanni ce'umsaa ture kana gaama beeki probably around April May 2018 keessa kana haasaa turre. Booda biyya gallee hamma tokko gargaaruu yaallee milkoofne sagaleen akaafee diddiimatti san taate akaafaatuma turre jechuudha jalqabumarraa kaasee hanga ammaatti. Ammas akaafii ittuma jirra haalli biyyaa kan jettu yeroo adda addaatti waan haasofneef gabaabatti waggaa ilaalte abjuu fi abdiin uummata Oromootii fi uummata biyya sanii gara nightmare gara naasuu rifaatuu abdii kutannaa hamaatti kan jijjiiree ture waggaan 7 darbe kuni gama uummata Oromootii yoo fudhatte qabsoon kiyya sirna gita bittaa kuffisee warra na keessaa biqilan aangootti waan baaseef roorroof gabrummaan waggaa dheeraadhaaf narra ture narraa ka'eera narraa ka'a narraa dhumataa saamichi narra ture narraa dhaabbatee qabeenya rabbi naa kenne irratti hojjetadhee hiyyummaa keessa barabaraa keessaa baha. Abbaan fedhan dhiiturra mootummaa ifii filadheen seera ofii tumadheen bulee jiraadha abdii jedhu ture. Abdii santu gara dukkanaatti jalaa jijjiirame. Uummata Itoophiyaas yoo taate uummattoonni cunqurfamuun biyya sanii humni Oromoo qabsoon Oromoo fiixatti ba'uunis uummanni kun fi qabsaa'onni isaa roorroon maal akka taate cunqurfamuun maal akka taate dhiibamuun maal akka taate moggeeffamuun maal akka taate waraanamuun maal akka taate waan beekaniif finally isaan gama aangootti dhufuun isaan injifatuun ol ba'uun gadadoon gama siyaasaa gama diinagdee gama adda addaan jiru ni raawwata. Yani abdii guddaa hoggansa Oromoota irra kaa'atanii turan jechuudha. Abdii santu gufatee abdii santu dukkanatti jijjiirame. Kana waan wal dho'isinuu miti. Waan
ummanni keenyas kan qalbiin cabe ummanni biraatis hooggansa Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti qalbiin akka cabu taasifame kunis qabsoon sun hamma tokko gara fuulduraa deemee sanboota garuu har'a ummanni Oromoos saamicha takka argee hin beekne ajjecha murruqii takka argee hin beekne keessa jira. Physically gama dinagdeetii fi gama nageenyaatiin rakkoo takka argee hin beekne keessa jira. San caalaa garuu psychologically miidhaa hamaa keessa seene maaliif yeroo dheeraaf qabsoon Oromoo bakka takka gahuu hin dandeessu miliyoona 50 taatanii maal jechaa kan turan amma immoo hoggaa namni isaa isa keessaa bahe baalagatu dhugaan siin jaa basilxaan mabaalag jedhan tokko ni jiraami santu uumame ummata keessatti mataa ol qabatee deemuudhaaf haara saalfachuu keessa seene jechuudha. Waan ittiin hamatamu san itti dhugeesse Abiy waan Oromoo maqaa balleessuudhaaf ittiin hamatamu san kan ittiin dhugeesse ture jechuudha waggoonni torban kuni. Garuu immoo akka dukkanaa itti nafu ifti dhufaa jira. Badiin Abiy murni sun mee kana jeettiin xumura. Namni saba Oromoo irratti daba dalage milkaa'in beeku. Durumarraa kaasee fakkeenya warri TPLF qabsaa'ota Oromoo 92 ari'anii boodarra waan isaan mudate. Jarri isaan guddisan kunis qabsoo Oromootiin aangoo qabatanii qabsoo Oromootiin aangoo qabatee Abiy jalqaba Oromoo dhagane jalqaba Oromoo waraane soo Tigraay hin dhaqe. Ayyaanni Oromoo immoo laafa miti. Kunoo akkuma maa agartu kanatti biliilichi isaatiin dhugaa dhoksuu dadhabe addunyaarraa moggaafame addunyaan balfatte ummanni biyya sanii balfate yeroo aangoon isaa kirkiraa jirtudha jirra kirkira kana bakka itti godhuun dur waan jechaa turre jira. Hadaa Ormaa buqqifnee odaa Oromoo dhaabne odaa miti hadaa Ormaa dhaabne hadaa keenyatu bakka sanitti biqile. Hadaan kun amma buqqaa jira bakka san odaan keenya odaan uummata keenya dhugaan uummatoota Itoophiyaa akka bakka argatuuf irratti hojjetaa jirra ni hojjennas akka milkoofnus abdii qabna. Tole galatooma egaa akkuma seensaatti waan baay'ee kaasne waggoonni 5 darban 6 darban kuni waanuma guyyaa tokko daqiiqaa 15tti akkasitti waan raawwatamu miti. Guyyaan tokko iyyuu hin ga'u irraa haasa'uudhaaf gama dinagdeetiin gama dippiloomaasiitiin gama hawaasummaatiin waan baay'eedhaan waan baay'ee kaasuu dandeenya. Egaa kana kallattii garaagaraatiin Profeesar Isqeel Gabbisaa wajjin waggoota 5 darban kana direct guyyaatti yookiin torbanitti guyyaa 2-3 ta'uu danda'a kan wajjin haasa'aa turre hayyoota Oromoo biroo wajjini. Isinis gaafa maneedhaa turtan kallattii garaagaraatiin waan sana gochaa turre. Si wajjinis yeroo 2-3 tokko waan kanarratti dhimma godhanneetuma xiyyeeffannoo dubbannee turre waan ta'eef uummanni Oromoo qubaa qabaa gurraayis qabaa. Walumaa galatti haala yeroo irratti xiyyeeffannee waan amma deemaa jiru irratti haa dubbannu waggoota 5 darban kana duubatti deebinee ilaalaa waggoota 5 darban keessatti rakkoo nu mudatee gara fuulduraatti akka mudanne maaltu wayyaa waan jedhu irratti marii gochaa ta'edha kan deemnu gara fuulduraatti jechuu kooti. Amma yaada bilbiltuu tokkotu harkaanuu qaba. Mata dureewwan keenya ijoo har'aa qabadhee dhiyaadhe keessatti osoo sirriitti hin seeninii dhimma guddaa tokkotu deemaa jira. Dhimma guddaa kanarraa Oromoon akka wal dhagahuu isinis yaada keessan akka irratti kan inni barbaadu daangaan Oromiyaa kallattii garaagaraatiin sarbamee naannoleen biroo daangaa Oromiyaa keessa seenanii alaabaa isaanii dhaabbachaa uummata naannoo sanaa buqqaasaa uummanni wal waraansa guddaa keessa jira. Kana biras darbee godinaalee Booranaa keessatti iddoo garaagaraatti magaalaa Yaabelloo, Mooyaaleee, Meeggaa iddoo garaagaraatti hiriirri balaaleffannaa daangaan sarbamuu daangaa Oromiyaa kanaan wal qabatee gaggeeffamu taasifamaa ture jira. Akkasuma godina Baalee keessatti wanti kun raawwatamaa ture kana dura namoonni hedduun ajjeefamaa turanii godina Harargee keessatti kallattii garaagaraatiin raawwatamaa jira. Asuma darbee immoo as dhufee godina Arsii Lixaatti kallattii garaagaraatiin ispeeshaalii naannoo Sidaamaatiin warreen daangessan irratti wanti kun raawwatamaa jira. Daangaan Oromiyaa kallattii hedduudhaan sarbameetidha kan raawwatamaa jiru. Magaalaa keessatti akka magaalaa Jimmaatti wantoonni akkanaa kun akka raawwatamaa jiranidha. Wanti akkanaa kuni egaa waan waggaa 5-6 darbanii kana gaafa dubbannu kufaatii Ihadeg TPLF irratti gara dhumaati irratti
bulchiinsa abdii illee jalatti Oromoota irratti waan raawwatame hundi keenyaan yaadanna. Waan wal fakkaatatu deebi'ee dhufaa jira fakkaata ammasii. Kuni hiikaa maalii qabaa? Sarbamuun daangaa Oromiyaatis kallattii garaagaraatiin amma yeroo kanatti haala kanaan raawwatamuun kuni maaliif jettanii yaaddu? Akkamittis irratti yaada kennitu? Profeesar isinirraa kaanuma. Bareedaadha. Gaafa mootummaan socho'uu jalqabu iddoo isaatiiti socho'uu gaafa jalqabu akkatama jettee daangaa irratti humni mootummaa gaafa socho'u waan akkasii nama dhalataa ture agarreerra kanaan dura. Waan bilbiltuu ati jette amma kan gadi bahee dubbatamaa jiru waa'een isaa waa'ee daangaa Somaaleetii fi daangaa Oromiyaa irra ka jirudha. Tokkoffaa wanti kun waan haaraa miti Somaleedhaa fi Oromoo gidduu waanuma xintirraa eegalee jirudha wanti kun. Daangaan suni garri lachuuyyuu horsiisee bulaa waan ta'eef horsiifatee bulaa waan ta'eef walittiin bu'a ture. Dheedaa fi bishaanii fi horii sanaatiif jecha walitti bu'uun durii jalqabee jira garuu jaarsoliidhaa fi hayyoonni kan Somaaleetii fi kan Oromiyaa walitti hiriiranii nagaa buusaa akkuma akkanatti wajjin jiraataa ture jechuudha Somaaleedhaa fi Oromoon durii jalqabeeyyuu waanuma jirudha kun. Amma waan haaraa wanni ta'e daangaatu sararame jara uummata kana lamaan gidduutti daangaatu sararame waan naannoon ijaaramee fi daangaatu sararame garuu wanni sararame sun lafa qabaatee seenaa jiru sanas ilaalcha keessa galchee Oromoonis gara isaaniitti gaafa siqu Somaaleenis gaafa kan daangaa Oromootti siqu maaltu ta'a akka jedhu lafan qeewwamne maaliif bu'aa siyaasaatiitiif jecha itti dhimma bahuudhaatii fi aangorra warri jiran bu'aa siyaasaatiif ol qeewwatanii jechuudha. Furmaata itti kennuu dhiisanii akka duriittis akka isaan itti nagaadhaan jiraataa turaniiti beekumsaatii fi hariiroo hawaasaa jara lamaan uummata kana lamaan gidduu jiru muuxannoo jiru walitti fiduudhaan osoo hin ta'in bu'aa siyaasaa godhachuudhaatiif jecha mootummoonni kan warra wayyaanes sostanyaa kifla xormaal jedhan achi kan jiru suni beekaa nama itti dhimma bahaadha turanii dhimma dhuunfaas jira nagadattiin nagadatu barbaadu dhimma waloos qabu turan akka mootummaatti Somaleedhaaf Oromoon wajjiniin tokko ta'ee aangoo isaa walitti fidee aangoo sanaatiif balaa uumuudhaaf hin danda'ama jedhamee waan yaaduuf ol keeyatan. Furmaata itti kennuurra itti dhiisaniiti wanni sararamu sunis yoo sararamee garuu horsiisee bolaan kun gamanaa gamasoo ceheetii hojjetaa jira bishaaniif dheedaaf wal bira darba attamitti yoo walitti bu'iinsi jiraate attamitti hiikama ka jedhu lafa keeyachuun barbaanne. Waan ammatti na gaafatte kana keessatti yeroo qabsoo qeerroo sana akka walitti hin buune ani na yaadadha yeroo sana Somaleedhaatii fi Oromoo duwwaa osoo hin taane saba kan biraatiitti wajjin akka walitti hin buune gorsi kennamaa akeekkachiisi kennamaa waan tureef haala kanaatis itti kennamaa waan tureef osoo namni tokko hin du'in namni tokko tun galaafatamin qabsoon suni gara Oromoota kana aangootti fiduutti gahe waan irratti hojjetameefi jechuudhaatiif hin jedhe yeruma qabsoo sana keessattuu dhumarratti garuu ergee jijjiiramni kun dhufuu jalqabeetiiti itti dhimma bahuudhaatiif jecha warrimti yeroo sana biyya bulchaa turanii itti dhimma bahuudhaaf dhimma dhuunfaa mataa isaaniitis kontiroobaandii nagaduudhaaf jecha dhimma immoo siyaasa walitti uummata naquudhaan bu'aa ofii buufachuudhaati jecha miidhamni akka gahe hin yaadatamu. Amma akkamitti ilaalamuu qabaa waan ati jette bakka falmiin jirutti bakka amma Somaleedhaa fi Oromiyaa gidduu miti bakka dhimma lafaarratti falmiin jirutti mootummaan amma jiru kuni bu'aa siyaasaa ofiisaatii buufachuudha jecha walitti naquumsaa akka hin oolle. Ammas wanni ta'e ammas naannoo Somaleetti wanni ta'e gar tokkoon warra Somaleetiin qondaaltotaatiif hooggansoota siyaasaa naannoo Somaaleetiin gadi taa'aatiitii bulchiisa sana haaromsaa akka haaraatti ijaaraa akka jedhu qajeelfamni ka kennameefi biltsiginnaadhuma irraati. Isaanin akkas godhaa jedhanii ergiitti himaniiti isaan immoo akkuma ajajaman ergii godhanii booda Oromoo immoo karaa Oromiyaa immoo dhaqanii namoota hamma gara Finfinnee irraatii illee yaasanii Adaamaa irraa illee yaasanii
weerara lafaatu jira, weerara lafaa keessan eeggadha jedhanii ifatti uummata kana lamaan walitti buusaadha jiru. Kanadha kan hubatamuu irra jiru. Uummata kana ifatti bu'aa siyaasaati yoo walitti buusan qofa aangoo dheereffatu akka danda'an waan beekanii fi isuma baran sana itti deemaa jiru. Kanarratti waan itti dabalu waraanni Tigraayis lafa sarara lafaa sanarratti gar tokkoon waa'ee waliigaltee dhabuun falmiin lafaa lafa jiru irratti jalqaban. Amma dhiha Tigraay ka jedhu yookiis kibba Tigraay ka jedhu Amaariin nan barbaada waan jedheef iddoo sanarratti dhaqaniitu dubbii barbaadanii jechuudha. Somaleedhaaf Affaariinis akkasuma walitti naqaadha turan. Gujiidhaa fi Gede'oos akkasuma walitti buusaa turan. Kun tooftaadhuma siyaasaati. Akkamitti ilaalamuu qabaanaan jettanii tooftaa siyaasaa ta'uusaa akka hin irraanfanne uummanni. Kan achi jirus kan irraa fagaatee jirus ofumaati ka'anii rifatanii ka'anii dubbatu irra dubbiisaa hubachuun barbaachisaa akka ta'e akkasitti akka inni ilaalamudha. Lammaffaani shirri kun itti fufuudhaaf hin danda'a. Akka nama jedhe itti fufuu danda'a. Iddoo dheeraattis itti fufiinsa gochuudhaaf inuma itti deema. Takka illee gara duubaatti hin deebi'an warri aangoo irra jiran. Waan barbaachisu hundumaa godhanii itti fufuudhaaf deemu. Isni kun immoo eessatti itti fufaa akka jedhamu ishee kana dubbadhee tan inni itti dhiisa. Ammayyuu lafti itti bu'iinsi jiru kanaan duras iddoo baay'eetti dubbadheera namni hin dhageenye malee. Ammayyuu taanaan lafa falmiin lafaa jiru daangaan sirriitti hin sararamne iddoo akkasii dhaqanii barbaadanii raawwatanii daangaa Somaaleetiif Oromoo baharraa jalqabee hamma kibbaatti kan jiru Harargee Baalee gara Sidaamaa kanas kan jiru dhimatti deemu. Akkasuma Wallagga Gambeela Benishaanguliinis lafti sirriitti hin sararamin jira. Disputed border areas achitti namatti kaasu kana beekutu irra jira jechuudha. Lammata lafti Oromoonni Oromiyaa irraa citanii bakka biraatti hafan jiru. Fakkeenyaaf Kamisee, Wambaraa iddoo kanattis namatti kaasu itti kaasaas turan. Akkasumatti itti kaasanii nama meeqatu walloottis qalame. Kun hubatuudha barbaachisa. Kanarratti dammaquun barbaachisaa jechuudha. Magaalotatu immoo jira. Magaalota keessatti uummatatu itti kaasatu hin ta'in kan akka Dirree Dawaa, kan akka Finfinnee, waa'ee Adaamaa, Moojoo iddoo akkasii qubattoonni iddoo gara biraa heddummaatanii lafa jiranitti inuma akka kaasu itti fufsiisu jechuudha. Inni kaan immoo kan namni hubatuun irra jiru kan akka Horroo keessaa lafa qubattoonni haaraan warra durii osoo hin taane qubattoonni haaraa jiran sanattis inumatti kakaasu. Tooftaan kun akkasitti hubatamuutu irra jira. Fira xaxuun isaaniin oolu. Uummata qoqqooduudhaan walitti buusuudhaan aangoo dheereffanne jechuun tooftaa isaanii akka ta'e ifaa waan ta'eef akka inni itti fufuu akka itti ilaalamuu qaba kan jedhu yaada qaba. Tole galatooma Profeesar egaa Jawaar gara keetitti hin deebisa. Wanti addaa irratti sii kaasu wanti kana dura deemanii akkuma Profeesar duratti jedhanii walitti bu'iinsi daangarraa uummattoota keessattuu uummattoota naannoo qotee bulaa fi horsiisee bulaa ta'etti inuma dhalata kun beekamaadha. Amma garuu mana maree naannoo Somaaliitu taa'ee daangaan keenya as jedhanii godinaalee fi gandoota aanolee haaraa dabalatanii ragaasanii gadi ba'an. Jara kana keessaati immoo namoonni hedduun itti aanaa pirezidaantii paartii bilisignaa dabalatee warra federaala keessatti illee aangoo gurguddaa qaban beekamtii mootummaa federaalaatiin kan deeman. Wanti kuni ergama siyaasaa Profeesar jedhan qabaachuu isaa waan gaaffii nama gabachiisu miti. Maali ergaan isaa Oromoo irratti wanti amma naga'u kun deemuun isaa qe'ee Oromooti irraa buqqisuun isaa lafa Oromooti irratti alaabaa naannoo biroo dhaabuun isaanii Oromiyaa kallattii hedduudhaan weerara akkanaaf irratti raawwatamuun isaa hiikaa maalii qabaa? Kan ammoo akkamitti irraan danda'ama? Waan tokko gaafachuu qabna maaliif amma maaliif ta'e? Kitaaba kee keessatti boqonnaa tokkotti kennee waa'ee hariiroo Somaaleef Oromoo wal dhibdee ture san akkamitti akka tasgabbeessinee furre barreessee jira. Achi keessatti akkuma kaayetti akkuma Profeesar amma kaayetti historically uummanni kun obbolaadha wal daangaa jira dheedaa bishaan irratti walitti bu'uun waanuma jiru gara walitti bu'iinsa sabaa dhiisiitii sadarkaa gosaatti osoo hin gahin dhaabbata. Uummanni daangaa irra jiru kun walii fira afaan walii haasaya. Kana bara tippellefsan sadarkaa tokkotti ol ka'e. Kunis maali naannoo san nagada kontirbaandii jira. Kontirbaandii kana daddabarsuudhaaf jecha daldaltoonnii fi qondaaltonni waraanaa wal ta'uudhaan uummata walitti buusanii yeroo humna nageenyaa garas deemu kontirbaandii dabarfataa turan. Itti aansee hoggaa qabsoon qeerroo fi niinuu san ol cimsanii gara siyaasatti fiduudhaan gara sadarkaa sabummaatti guddisuun
Bordodde irraa kaasee hamma Moyyaaleetti uummata kana walitti buusanii buqqaatii guddaa dhumaatii guddaa geessisan. By the way, erga biyyatti galle booda wanni guddaan anis namoonni biraatis taanee irratti hojjenne uummata kana lamaan jidduutti nageenya akka bu'u gandaa hanga gandaatti jechuudha. Naayiroobitti walitti qabuudhaan, Dubaayitti walitti qabuudhaan, as biyya Ameerikaatti walitti qabuudhaan, bakkoota adda addaatti walitti qabuudhaan, achis qe'ee hanga qe'eetti dhaquudhaan Harar Direedawaa namoota immoo hamma daangatti dhaquudhaan uummanni kun akka walitti lolli akka dhaabatuu fi akka hin kaane godhuun danda'amee ture. Yeroo sanitti furmaanni waaraa akka dhufu dubbiin daangaa sun lammata akka hin kaane akka furamtu bakkoonnii fi magaalonni irratti walitti gaarreeffannaan jirtu furmaata akka argattuuf fedhii ture. Hawaasa lamaanuu irraa dhugaa dubbachuuf bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa naannoo Somaalee irraas fedhii ture. Lammaa fi Mustafaa irraa dhugaa walii galchuun barbaachisaadha. Abiyyi didee dhaabsise waan san bara san. Dhaabsise. Dhimma Moyyaalees furuudhaaf, dhimma Direedawaa furuudhaafis daangaan kun for once and for all akka furamuuf abbootii gadaa, damiinota, ugaazota, abbootii qabeenyaa, dargaggoota mari'achiisuun waliigaltee irra gahamee ture furuudhaaf ni dhaabsifame. Maaliif fanjiin jarri wayyaanee kaa'e sun gara fuuldurallee nu fayyada yaadee ture jechuudha yeroo sanitti hubatamuu baatus. Sani as waggoota jahaaf nagaan jiraate uummanni kun. All of a sudden naannoo ji'a jahaan har'aati ka dubbii eegale yoo yaadatte yeroo buktuuriidhaaf deemaa ture san dhimma kana kaasee akeekkachiisuu eegaleen ture. Torbanuma lamaa kana tokko keessatti Bordodde irraa Direedawaa Baaleen hamma Moyyaaleetti walitti bu'iinsi eegalame jechuudha. Waa'ee waggaa jaha nagaan ture maaliif ka'e waggaa jettu maaltu ta'e jettee ilaaluudha. Sirnichi laaffataa waan deemuuf keessattuu haalli dinagdee kun daangaatti uummata hunda waan miidheef uummanni kun nutti fincilee waan jedhanii waan kana godhan. Otoo wanni amma naannoo bulchiinsa naannoo Somaalee godhu kuni Oromiyaa qofaan miti bara. Keessattis gosoota Somaaleetis walitti buusuudhaaf daangaan keessatti tattararamee jira. Fincillee amma mormiin gama Booranaatii fi gama qofaanii barka godhame. Somaaliyaa naannoo Somaalee keessattis mormii baay'ee godhama. Aqxaachaan hoonaan jedhamni isaanii tokko gaafadhu aqxaachaan gubbumarraa naannolee kana wanni keessa galchuu barbaadan. Keessattuu Oromoo irratti xiyyeeffatamee maaliif godhama? Naannoo Somaaleetiinis, Sidaamaanis, even karaa Jimmaa kana irratti amma dheengadda ijoollee lama ajjeesanii dhimma saba Guraagee Oromoo fakkeessuu yaalaa turan. Waa'ee naareetiivii oofaa jiran tokko jira seenes isaan oofaa jiran kun mootummaa Oromooti mootummaa kanatti fadhaa yoo mootummaan kun hundi ije gamaa gaman asirratti yaa'anii isin fixan jedhanii sense of insecurity uummatatti galchuu barbaadan jechuudha. Wanni kun karooraan hojjetamaa akka jiru wanni isa beeksisu qondaalonni tikaa basaasonni bara TPLF san jeequmsa kana godhaa turan. Jeequmsa maqaa dha'uu nan danda'a. Yeroo san jeequmsa kana godhaa turan. Sababa saniin gariin hidhamanii gariin ari'aman ji'a jaha dura gara dannatiitti gara damee basaasaa raayyaa ittisa biyyaa makalaakaa marrajaatitti deebi'an. Deebi'uu qofa miti. Baharratti ramadaman, kibbarratti ramadaman. This is a fact I know. Including warra Tigree waan ta'aniif makalaakaa keessaa dhiibamanii turan amma deebifamanii kana maqaa yoo hundaa'e warri Moyyaalee beeku warri Baabbilee beeku. Warra bara san jeequmsa san finiinsaa ture. Baatiriin barbaadanii cinaan ari'amanii jiru sibiilii jiraachaa turan. Cinaan embaasotatti ramadamanii turan biyya alaatiitti. Cinaan achuma keessatti bakka adda addaa keessa turan. Gariin immoo hidhaa turan. Kan wajjin hidhaa ture fa'aa jira. Jarri sun hundi baatiriin barbaadamanii gara hojiitti deebi'uu qofa osoo hin ta'in gara bahaa fi kibba baharratti akkasumas daangaa Sidaamaa kanarratti ramadaman. Kanaaf Oromoo waan tokko qofa yaadachiisuun barbaadan. Bara dubbii Somaaliif Oromoo kana furuudhaaf Direedawaatti yeroo tokko walitti qabnee turre abbootii gadaa fi ugaazota.
natti hasaasanii rabbi rahmataa godhuu fi shaadam tuula maal jedhan Oromoo tarmaan jettuuni kan qabsoofne biyyaaf malee biyyeef miti. Biyyaaf malee biyyeef miti. Jechuun biyya guddoof qabsoofne malee kaayyoof karoora biyya guddoo osoo qabnu waa'ee biyyeet irratti waan xiqqaa irratti distract godhamuu qabnu hojii sirnoota uummata kana cafaqaniitiin. Rakkooleen gama daangaatis ta'ee gama wal dhibdee jirtu ni furama. Furamuu akka danda'ummaan qabatamaan I did it, I was there. Rakkoon lafti badne beekamti. Dhugaas ija uummanni kun waliin wakkatu. Dhaqee hanga madda walaabus dhaqee argeera. Booranas dhaqee argeera. Kan Harargeetti deddeebi'ee argeera. Jaarsolii daangarra jiran kan Somaalees kan Oromoos dubbiseera. Hojii torban takkaati. Rakkoon daangaa kun lammata akka hin kaane godhuudhaaf hojii torban tokko gaafata. Uummata kana walitti fiddee turuudhaaf. Sirni amma jiru kun waan kana furuudhaaf fedhiis qophiis waan hin taaneef uummanni keenya obsuudhaan wal qoccola daangaa baay'ee ta'uu Oromoo keessatti illee godhaa jiru bara. Oromoo keessatti dhimma nageelleetiin wal qabsiisanii yoo kana immoo fakkeenya maal godhan beektaa? Magaalaan Awaash takka jirti as Adaamaa bira bakka godina Shawaa Baatii fi godina Arsii gidduu turte. Cinaan isii godina Arsii keessa jirti. Cinaan Arsii ni beekta gara ganda keessan ittiin deemanii abdaamu. Cinaan godina Shawaa Baatii keessa jirti. Cinaan godina Arsii keessa jirti. Uummanni gamalachuun jiru Oromoo tokko beeki. Amma maal godhanii muranii Adaamaa jala galchanii olola guddaa oofan. Lafti Arsii muramee Shawaatti makamee lolaa jedhanii uummatan. Uummanni kun bona boonsa beekta. Uummanni Oromoo kun uummata gamna. Caljee qabate. Gaafa duraa gaafa aanaalee Gujii hamma tokko, aanaalee Booranaa hamma tokko, aanaalee godina Baalee hamma tokko walitti muranii nageellee godina ijaaran uummanni kun akka walitti bu'uuf Arsii warra Baalee kana dhaqanii ajiteet godhu, Gujii ajiteet godhu, Boorana ajiteet godhu. Maaliif san godhaa turan sochii yeroo san naannoo san waraanni bilisummaa Oromoo godhaa ture san sanumarra aanu jecha waan ummata kana wal ficcisiisuu danda'u gidduutti godhan. Uummanni kun garuu mufatus komatus obsee osoo walitti hin bu'in hagarraa ture jechuudha. Kanaaf rakkoolee jijjiiran kana gara fuulduraa kan keessa Oromoo jirus ni furra, kan saboota biraa wajjin jirus ni furra. Ammatti muuxannoo gahaa qabna. Beekumsa gahaa qabna. Uummata kanallee sirrii beeyna. We will resolve it gaafa jijjiirama booda ni resolve goona ammaaf uummanni keenya obsuu qaba yaada jedhamu qaba. Tole galatooma isin lachuu egaa kallattii kanaan wantoonni deemaa jiran baay'eedha. Namoonni naannoo sanarraatti kallattii garaagaraatiin ergaa turan haala amma deemaa jiruun hiriira amma gaggeeffamaa jiru kanaanii waan baay'ee waan jijjiiraa akka jiranii fi akkasumas wantoonni jiran akka bakka jirutti dhaabbachaa akka jiranidha kan nuuf dheeraa turanii. Waan jiru gaajala buunee hordofnee kan gurra uummata kaawwaniitiin geenyu ta'a. Tarii mata duree kan birootti isin dabarsa kanaa wal qabatee sa'aatiidhuma keenyatti fayyadamuudhaaf mata duree guddaa qabnaa. Mootummaa biyya bulchuurraati har'a ibsi bahee jira. Ibsa sanaanis sirriitti ni kaasna. Ibsa san bira osoo hin gahin garuu waan baay'eedha irratti mari'anna. Ibsa sanuu maaltu fidee irrattis immoo ni mari'anna. Garuu wanti guddaan tibba kana hayyoonni Oromoo akkasumas bakka buutonni paartilee siyaasaa Oromoo gaggeessaa turan tokko xiyyeeffannoo guddaa horatee kallattii garaagaraatiin namoonni irraa haasa'aatiidha kan turan guyyoota muraasa darbee jechuudha. Keessattuu Waashingtan magaalaa Siyaatilitti wanti raawwatame sana jechuu kooti. Mariin keessanii walitti dhufuun hayyoota Oromoodhaan nu gammachiisaa garuu maaliif kufaatiidhuma Abiyyi irratti qofa xiyyeeffannoon godhamee kufaatii Abiyyi booda wanti karoorfamee jira mooyi inni lammaffaa kanuma wal qabatee jechuudha. Otoo mootummaan kun aangoo qabatee aangorra jiru humna waraanaa ajajuu taankii harkaa qabu akka waan mootummaan kufeetti ta'anii mari'achuun of sobuun ta'uu jedhu namoonni baay'een. Kanarratti deebiin keessan maaliidha? Mariin keessan gaariidha. Maaliif xiyyeeffannoo san irratti qofa ta'ee akka waan mootummaan kufeetti haasa'uun keessan immoo maaliidha? Uummata sin burjaajessuu of sobuu hin ta'uu jedhu. Profeesar Sinirraan qaba. Silaasi durattis taanaan kan uummata Oromootti himaa turre durattis yeroo qabsoo qeerroo sanas uummata akka hayyootaatti itti dubbatna turre malee akka warra
aangoo barbaadutti dubbataan turre kana Jawaarisii yaadata. Kan uummatatti himaa turre nuti akka hayyootattidha. Waan ta'uudha deemu isinitti himnaa, waan ta'uu malu isinitti himnaa, isin barsiisnaa, isin hubachiisnaa, isin yaadachiisnaa ka jedhudha kan. Amma silaamma wanni amma godhamaa jiru kun wanta amma har'a gaaffii ammatti gaafatte waan bilbiltuu ati jette irratti. Haala amma jiru keessatti kan amma godhamaa jiru uummata Oromoo kanatti kan himamaa jiru durattis furreerra rakkoo akka kanaa furreerra amma sin furraadhaa miti. Ergaa gara bara kan asirratti darbaa jiru lafti isaan itti kaasuudhaa deeman bakkisaa maaliif ammaa duwwaa miti bakki isaan itti kakaasuudhaaf deemanii bakka kana jedhuun maqaa dhaheetanii dubbataa ture. Ilaa kunuu asitti akkas godhamuuf adeemaa dammaqatii eeggadhu. Akka walitti hin buuneen dammaqiitii eeggadhu. Rakkoo akkasii immoo duris furreerra ammas hin furraa. So dubbiinsa waa'ee eessatti ta'a duwwaatu hin ta'inii yeroo isaatii wajjinitti himnaa jechuudha. Inni kunis amma gaaffeeti na gaafattes waa'een maaliifitu irratti xiyyeeffattanii kufaatii Abiyyi irratti maa xiyyeeffattanii utuun kufin maaliifitti itti moortuudha akka jedhamu inuma jira. Innis sababa qaba. Sababa qaba innis. Tokkoffaa namni kufaatii Abiyyi miti dubbiin kun. Sirna Abiyyi ijaare kufaatii isaati malee waa'ee namichaa miti. Tasa waa'ee namichaa miti. Utuu namichi sirriitti hojjechuu beeka ta'e, utuu asiin gahuudhaatiin hin barbaachisu ta'e, utuu itti gaafatamni nama biyya guddaa akka Itoophiyaa kana bulchu itti beekee hin tolchu ta'e, kufaatii sirna isaati namni barbaadu Oromoo keessa hin jiru ture siraati. Amma garuus kana durattis baay'ee dubbatameera. Miidhaan uummata Oromoo irra gahee, miidhaan sabaaf sablammoota irratti gahee, miidhaan biyyattii sana irratti gahee, miidhaan naannolee adda addaa irratti gahee, gaafa Afrikaa irratti gahee daangaa hin qabu. Daangaa hin qabu. Sababa kanaatiifiti jijjiiramuutu irra jira. Sirni kun jijjiiramuutu irra jira. Warra Oromoos hin ta'in Oromoos ta'e kan hubachiisuun barbaachisu gaafa duraaniitis gaafa sirna Amaaraatu jira jenne sirna lolaadha turre. Gaafa gati gareessi sirna lolaadha turre. Gaafa isa maqaa keenyaan aangootti baheessi sirnadha kan lolaa jirru kana jechuudha. Sirna sanatu sirrii waan hin taanee fi biyyaafis, uummataafis, naannoodhaafis egeree uummata Itoophiyaatiif Oromootiifis waan hin taaneefidha jechuudha. Lammata kufuuf adeema. Kufuudhaaf adeema jechuun hojii inni itti jiru kun mataan isaayyuu isa kuffisaa. Maaliif yoo biyya hin bulchitu taate biyya hin bulchitu yoo taate nama kufta gaaffii hin qabu kun. Biyya immoo bulchaa jiru mootummichi waanuma ofiitii hojjetuun kuffisuudhaatiif adeema. Biyya kuffisuu duwwaa miti walitti naqee akka barbadooftu gochuudhaatiif adeema. Biyya bulchuun tokkoffaan dinagdeedha. Isaanuu macro economic management jedhu. Isaanuu macro economic managementiin isaa gaafa duriiti waggaa 7 akka dubbataa turre amma gadi baasanii akkasitti biyya dinagdee guddisnan isaan jedhanii rabbii jedhaatiiti. Biyya ofumaa miidhageef bareedeef kan guddatu hin jiru. Magaaluma callamatti qalamii dibdeef kan guddatu kan hin jiru. Bu'aa uummataatiif hin qabu. Kan isaan kun itti jiran garuu biyya bareechaadha jirra jedhanii jimma ati maqaa dhoofte sila jimma sana yoo fuune ilaalle muummicha ministeera jimma irraan bahee jedhu battinnishu jedhe nama 15,000 mana irraa diigeetanii nama 2,000 awwaala irraa diigeetanii nan gaafannee siin jedhe yoo biyya attamii ta'edha. Seera dinagdee attamiitiin namarraati mana diigdee ati garuu kottu badhaadhina maal fakkaatu tiyoorii kee addanatti dhimma itti bahiitii nu agarsiisi iddoo kan biraattis agarsiisi jedhama. Akkamittiin dinagdeen akkasitti adeemsifama. Waraana babal'isuun waraana kun waggaa 7 waraana babal'isuun dinagdeen guddisu. Itoophiyaan warshaa waraanaa hin qabdu bar. Warshaa waraanaa sanatti babal'isnaa sanaaf dimaandii isaatii guddisnaa waraana babal'isneetiti warshaa Itoophiyaan akka warshaan dinagdee isaa guddatee dinagdee guddisu jechuudhaaf isaan qabdu Itoophiyaan. Inni isaan dhiyoo kan agarsiifataa turan gudaritti qabtaan qalahaansaas xiyyitiinsaas daakuun inni dhukaasu sunis waan hundallee hundumtu alaatii dhufa malee biyya keessatti wanta hojjetan hin jiru.
Kun hin guddisu dinagdee. Lafti waraanarraa kan ka'e lafti haga buubule. Lafti qotamaa hin jiru. Lafti haga buubule bakkuma halleetiiti. Bakkuma hallee naannoo Amaaraa jedhi, naannoo Tigraay jedhi, naannoo Oromiyaa jedhi haga buubule. Kun dinagdee guddisuudhaatiif hin adeemu. Warshaan dinagdeen 700 oltu cufame. Kun dinagdee waan guddisu miti. Gargaarsi alaa dhaabbate biliyoonii tokko kan ga'u. Biliyoonii tokko kan ga'u walitti yoo dabalte kan US, EU bakka biraatti kan dhufu biliyoonii tokko gargaarsi alaa dhaabbate. Investimentiin alaa dhufu dhaabbate. Dinagdeetuun qabaatiin biyyi tokko akkamittiin itti fufuudhaatiif danda'a. Mindaa namaatiif kafaluudhaatiif biyyi hin dandeenye. Hakiimotaaf mindaa kafaluu kan hin dandeenye. Hojjettoota mootummaaf mindaa kafaluu kan hin dandeenye. Barsiisotaaf mindaa kafaluu kan hin dandeenye. Loltuudhaatiif kafaluu hin dandeenye. Akkamiin itti fufuu danda'a? Ilaa akkasittiin dinagdee, waraana, dippiloomasii maaloo jedhee itti fufuudhaaf hin danda'a barbaachisaa miti. Waan isa tolchu, waan isa tursiisu miti mootummaan kun kan inni hojjetaa jiru. Kan isa balleessee mootummattis balleessee biyyattis balleessu waan ta'eef kufuu isaa miti gaaffiin. Baduu isaa miti kan gaaffiin. Nama kumatan immoo hin qaban. Itti himnaan dhaga'uu didan. Nama kumatan immoo hin qaban. Isa kana kan calmanne teenyeen ilaallu. Teenyee ilaaluudhaaf hin dandeenyu. Hin danda'amu. Bulchiisni sun tuuree naannoo Amaaraa keessatti magaala tokko keessa yoo qabaatan malee magaala kan biraa dhaquudhaaf hin dandeessu yoo helikopteraan ta'e malee. Bulchiisni waan hin jirre Oromiyaan akkas Finfinneen akkas daseetiin maal akka jechuu ta'e daseetii ta'anii achi keessa ofiitii tolfatanii waajjira isaanii tolfatanii magaala isaanii bareeffatanii masaraa mootummaa bareechisanii achi keessa jiraachuudhaaf kan isaan barbaadanii kufuunsaa waan hin oolle ija namaarra jira dirree namaarra jira waa tokko musiif himu sammuu namaa keessaatii badeera mootummichi sammuu namaa keessatti du'eera jira jedhee namni gara mootummichatti baqatu hin jiru mootummaa moggaafamee ala jiru addunyaan dhiise kun utuunni badaa jiru ilaaluun barbaachisaa miti kufeera. Kufuudhaaf adeemaa jiru miti kufeera ofiisaa iyyuu hin jiru jira jechuuf hin dandeessu sammuu namaa keessaatii badeera garuu kallattii lafa kaa'uudhaanii akka kanaan dura yoo kun akkuma tasaa ka'ee cabee badee uummanni situutti hin qophaa'in kan bakka isaa bu'uututti hin qophaa'in akka hin adeemamneef dogoggorri kanaan dura godhame dogoggora akka hin taanee fi ammaa jalqabanii itti deemuu barbaachisaa. Sadaffaan cehumsa barbaachisa biyya Itoophiyaa sanaaf. Cehumsa milkii qabu barbaachisaa. Kun bir'atanii gaafa mootummichi iddoodhaatii tasa dhabame sana bir'atanii waan walitti fidan osoo hin taane itti yaadamee itti irratti mari'atamee waan qophaa'uun irra jiru waan jiruufiti akkasitti dhiyaatee siin jechuudhaaf hin jedhe dhabdamu. Tole galatooma egaa gaafiidhuma kana gaafii wal fakkaataan gara Jawaaritti deebisaa. Obbo Jawaar gaafiin kiyya inni amma isinii kaasee hariiroon yookiin immoo walitti dhufeenyi hayyoota Oromoodhaa kan barbaadamaa turee fi Oromoon kallattii garaagaraatiin barbaadudha kun waan gaariidha. Garuu xiyyeeffannoon keessan kufaatii Abiyyi irratti qofa maaliif ta'e? Kufaatii Abiyyi booda hoo maaltu jira? Abiyyi yoo aangoo sanarraa ka'ee rakkoon amma jiru kun inni furama jettee yaaddaahi yooni furama ta'e akkamiin furama kan jedhudha. Inni guddaani gaafii lama gudhee kaasaa ture kanuma irratti kaanee kan itti aanuttiin isin deebisa boodarraa yoo dandeesse Obbo Jawaar walitti qabee deebisuu dandeessa Profeesar Qilitti nan deebi'a kallattii garaagaraatiin mootummaa aangoo irra jiru taankis baankis harkaa qabu akka waan kufeetti dhaadheessuuni of sobuun ta'uu uummatas burjajeessuun ta'uu kan jedhudha gaafiin lammaffaa kan itti aanu carraqqisa. Jijjiirama kun waa 18 duu deebitee waggaatti maddoo soggaan gaafattu namni hedduun waggaa gaafatu waa lama jira. Qabsoon qeerroo sadarkaa saffisaa ta'ee fi gatii madaalawaa ta'een jijjiirama fiduu isaa bu'aa tarsiimoo ta'uusaa namni ni fudhata. Kan itti qeeqamnu garuu jijjiirama dhufe san itti abboomuudhaan uummanni injifannoo argamsiisanitti abbaa ta'ee sirna dimokiraatawaa kan hidhaaf ajjechaan irraa dhaabatu kan saamichi irraa dhaabatee ittiin misoomu jaarsuu hin dandeenyedha. Jijjiirama fiduu hin danda'ameera. Jijjiirama san bakka barbaadameen gahuu hin danda'amnedha. Qeeqa kana eega fudhanne amma kan godhaa jirru
hir'inoota jijjiiramoota sadeen amma dura dabranii 74 91 2018 kana hunda keessatti qabsaa'onni hirmaataa turan. Hubadhu warri siyaasatti wal geenye kun sadeen kana keessatti kan hirmaateetu wal gahe. Obbo Xahaa Abdii warra san durarraa kaasee qabsoo kana bu'uureesse Profeesar Mahammad hayyuu bara sanirraa kaasee beekumsa maddisiisaa ture. Achirraa kaasee Dr. Bayaan dabalatee Profeesar Qaayilis warra bara dargiitis ce'umsa 91tis itti dhiyeenyaan argaa ture. Warri hafne immoo warri boodarra jirru immoo ce'umsa 2018 keessatti hirmaachaa warra turredha. So we have accumulated experience. Ce'umsa sadan kan sirriitti xiinxallee jechuudha. Maaliif ce'umsa fiduun danda'ame? Jijjiirama fiduun danda'ame jijjiirama san bakkaan gahu. Jijjiiramoota kana hundarraa waan arganne qabna waan dhabnee qabna bakka garaa keenyaan geenye waa'ee. Jijjiiramni itti aanee dhufu kun rakkoolee amma duraa san akka mudanneef maalirratti qophaa'uu qabna. Tokko muuxannoo mataa keenyaa experience sharing tokko san. Lammaffaa naannolee garaagaraatitti biyyoota garaagaraatitti ce'umsota milkaa'anii fi ce'umsota gufatan laaluudhaan maal irraa baranna kan jedhu hojii gaafataa jechuudha. Akkuma jenne waltajjii kanarratti kan hirmaatan hayyootaa fi hogganoota. Sattuu combination maaliif mariin kun marii beekumsa irratti hundaa'edha. Siyaasaa tokko bakkaan gahuudhaaf, qabsoo tokko bakkaan gahuudhaaf, biyya hoogganuudhaaf beekumsa barbaachisa. Beekumsi immoo kun immoo hojii sadi gulantaa sadi jala dabruu qaba. Beekumsa ni maddisiifta knowledge production. Beekumsa kana immoo ni aqaarta knowledge packaging. Dan beekumsa maddisiiftee haqaartee tolchite kana immoo ummataan geessa yookiin immoo hojiitti hiikta. So hayyoonni walitti qabamanis calisanii barsiisaa yuunivarsiitii qofa miti. Public intellectuals jechuun hayyoota beekumsa qabanii fi beekumsa san immoo dhimma ummataatiif hojiirra oolchan yookiin immoo ummata dubbatan jechuudha. Hoogganoonni dhufanis hoogganoota practically dirree qabsoo keessatti hirmaataa turan kana waan ta'eef hojii sadeen kana wal simsiisuun ce'umsa itti aanu mirkaneessuudhaaf yookiin milkeessuudhaaf barbaachisaa ta'a jennee waan abdannee fi mariin sun godhame. Mariin kun ifa haa ta'u malee san dura bifa adda addaatiin godhamaa ture ammallee godhamaa jira gara fuulduraas hin godhamaa jechuudha. Kan gonkufu I think ammatti jijjiirama fiduun akka danda'amu muuxannoo beekumsa gahumsa sanii akka qabnu waan nama falmisiisu natti fakkaatu. Sanumaa alattu shoorri keenya parsantii 20 jeetiin jira. Sanumaan alattu 50 balaan wal waraansaa kufaatiin diinagdee ittiin taphate Abiyyi bara. Wal waraansaan gara biliyoona 50 60 ta'u dhabamsiise. Investmentiin ni dhaabatee gargaarsi ni dhaabatee diinagdeen lafa ga'ee jira. Kachirraa hafte biloocii irratti baase. Hammaattu jedhetti IMF irraa liqeeffate. Nama already dhukkubni hamaan qabee sireerra jirutti heexoo yoo kenniteef mana fincaanii dhaqee achumatti hafa. What have we did to the economy literally? Diinagdee economy lolaan caccabe. Ta'irraa hafte biloocii cinqisaase fuudhee heexoo IMF itti naqe. Kanaaf ka'uun danda'u boodarratti deebina fakkeenyaaf har'a akkaataa itti rakkoo keessaa bahan yaanii tokko kaayan tokko irratti koomeentii siif hin godha. Kuni dhibbeentaa keenya 20 jijjiirama fiduudhaaf dhibbeentaa 20 keenya dalagaa 80 garuu jijjiirama san bakkaan gahu jijjiirama san milkeessuu irratti beekumsa maddisiisu beekumsa san akkaataa qabsaa'otaa fi uummata keenya gahuun haqaaruu paakeej gochuu akkasumas beekumsa san sadarkaa adda addaatti warri miidiyaa gara miidiyaatiin warri waraanaa gama waraanaatiin warri birookraasii gara birookraasii warri dippiloomaasii gara dippiloomaasiitti hojiitti akka hiikan gochuun barbaachisaadha. Maaliif ce'umsa itti aanu irratti hojiilee gurguddoo dalagamuu keessaa tokko biyya du'arraa baraaruudha. Tokko maaliif
sirni kun kufaa jira. Biyya fudhatee akka hin kufne akkuma gaaf duraa siin jee ergamni dhaloota kana ergamni boqonnaa qabsoo kana this phase of the struggle ergamni guddaan biyya teenyaaf uummata keenya biyyirraa baraaruudha. Fudhatee akka hin kufne. Kana jechuun biyya du'a oolchuudha. Itti aansee biyya ol dhaanuu qabda. Life saving first, then treatment and recovery. Kanaaf biyya du'a barii isaa san biyyi gara wal waraansa hamaatitti waraansa gaa jennu uummata kana akka malee destroy godhanii jiran sirna biyya sanii. Biyyi akka malee laaffatee jira. Biyyi laaffatte sun jeequmsa hamaa seentee akka baddaan hin bittinnoofneef uummanni keenya akka addaan hin bittinnoofneef the day after maal ta'uu qaba ka jedhu mari'anne. The day after maal ta'uu qaba. Second, erga du'a oolchinee hoo diinagdee namichi kun daaraa godhe hawaasummaa Oromoo jidduttu waan Oromoo jidduttu ta'e bara wallaafaa miti abdaamu. Namni keenya gara Shawaa Lixaa kanatti fi Wallaggatti even Arsii keessatti bakka adda addaatti saba wal waraansa uumamee kanaan namni wal ajjeesee diina walitti ta'ee jira. Amma ijoollee sanyii fa'aa wajjin galte tana waggaa qeetti deebisan rakkoo hamaatu isaan mudataa jira. Maaliif namni akka malee wal miidhee jira. Nama kana walitti fayyisuun hojii gaafata. Nu jidduttuu sabuma keenya jidduttuu. San booda saba Solomoota walitti buusee jira. Wal shakkisiisee jira. Walitti diinumseera. Kana walitti fayyisuu nu gaafata. Erga walitti fayyifnee booda immoo biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisuudha gaafata jechuudha. Kun dursanii qophii beekumsa maddisiisuu bal'aa hooggansaa fi hayyoota biyyattii jidduutti barbaachisa. Akka Oromoottis wal jidduutti godhaa jirra. Saba Solomoota biraa wajjinis godhaa jirra. Balaan Abiy fide, gaddaafaan Abiy fide, Oromoo fi Itoophiyaa bira dabartee gaanfa Afrikaatiif naannoo san waan faalteef biyyoota ollaa keenya wajjinis hooggansa biyyoota ollaa keenya wajjinis biyyoota naannoo san irraa hajaa qaban wajjinis marii bal'aa godhaa jirra jechuudha. Dansa egaa kanaafidha mootummaa taankiis baankiis qabu ofii kufee jira. Mootummaan waan ofii isaatiif of kuffiseef yookiin immoo hariiroo inni hordofaa jiruu fi nageenya dinagdee akkasumas hawaasummaa fi dippiloomaasii inni hordofeen ofii of kuffisee jira. Taankiif baankiin inni qabus harkuma isaatti akka ofiin of rukutu godhee jira. Kanaafidha jijjiirama isaa boodatti mari'achaa jirra kan jedhudha deebiin keessan jechuu kooti. Profeesar gama keessanitti dhufa ganarratti waan dabaltan qabaatanii dabaltu. Hariiroon immoo mariin saboota biroo wajjin taasifamaa jiru. Maali hiikaan isaa jedhu? Maal deebiin keessan? Maal hiikisaa jettee? Hariiroon namoota siyaasaa biroo wajjin godhanii maal isaa waan ati jette yeroo ammaa kana keessatti akka ilaalcha kootti gaaffiin Oromoon saba biroo wajjin akka kanaan dura barreessitee godhamu kuni Oromoo keessaa waan qabu natti hin fakkaatu amma akka ammaatti. Namaaf galchaa dhiifama. Gaaffiin kan koo sirriitti ifa gochuu fi hariiroon saboota biroo wajjin hayyoonni Oromoo godhaa jiran kuni garam nu geessa. Oromoo wajjin mari'annee jirraayi. Kana duras marii kallattii garaagaraatiin obboleettiin qopheessa irratti hirmaata turtanii. Obbo Jawaaris kaleessa daratu wajjin gaafa taa'ee haasa'u kallattii garaagaraatiin mariiwwan godhamaa turantu jiru. Kuni Oromoo wajjin dura fixattaniiti dhagaras deemtanii qabsoo Oromoo fuutanii warra Amaaratti kennaa jirtan moo wanti isaan wajjin godhaa jirtan kun maalidha dhagaafin isaanii sirriitti fagoochuuf jechuu kooti itti fagoofisa. Akkasumatti nu badhee gaaffii yeroo ammaa Oromoo keessaatii ka'u mitiirraa kan jedhee kana yaade kun sababni isaa wal dhibdeen isaa maali Oromoo gidduutti? Mooraan siyaasaa qabsoo Oromoo gidduutti wal dhibdeen jiru maali? Kan irratti mari'atamee Oromoon irratti walii galu maaltu jira kan irratti waliin galamin? Qabsoon Oromoo gaafa eegale irraa jalqabee gaaffii adda addaa kaasaa ture. Yeroo warraaqsa qeerroo garuu achi as bahee
akka nama hundaatiif galuutti diinaafis firaafitti galuutti qabsoon keenya qabsoo abbaa biyyummaatii jedhame. Kanaaf qabsoofna. Biyya abbaa biyyummaa jechuun kun immoo karaa siyaasaa ofiin of bulchinaa. Dinagdeedhaan haqa qabnaa. Lafa keenyaaf leecaaloo keenya irratti abbaatti taana. Ittiinis immoo bu'aa isaatiin immoo ittiin jiran. Aadaaf afaan qabna. Aadaaf afaan keenya immoo ni guddifannaa. Ittiin uummata keenya tokkoomsina jennee gaafanne waan Oromoon irratti walii hin galin. Mooraa qabsoo Oromoo kana keessatti wanti Oromoon irratti walii hin galin kan irratti walii galuun nurra jiru maal irratti? Gaaffii yeroo hundumaa ka'udha. Oromoon tokko hin taane Oromoo dura tokkommeessa. Oromoon gaaffii siyaasaa amma qabu irratti akka har'a tokko ta'ee hin beeku. Ifaadha waan Oromoon itti deemuuf. Tarii ilaalcha adda addaa jiraachuu danda'a. Inni kaan biyya bilisoomte barbaadna, biyya walaboomte ka jedhu jiraachuudhaan ni mala. Isa irratti garuu yookiis federeeshiniidhaan bullaa yookiis konfedereeshinii yookiis waan kan biraadhaanis buluu dandeenya ka jedhee ilaalcha adda addaa dhaabbii siyaasaa kan qabaa dhaabbilee siyaasaa ilaalcha adda addaa qabaatuudhaatiif hin danda'u. Dubbiin kun garuu namatu murteessaa yookiis dhaaba siyaasatu murteessatu hin ta'in uummata Oromootu murteessaa jedhamee irratti walii galameera. Kunis sogalma isaa irratti kaayyoo irratti walii gallaan akkamittiin akka inni xumuramus irratti walii gallaan maal irratti wal dhaba? Kan Oromoon irratti mari'atuun irra jiru isa kamii jechuun toftaas yoo ta'e toftaa qabsoos yoo ta'e waraanni jira, fincilli jira, karaa nagaa ka deemu jira. Hundumtuu karaatti fakkaate qabsaa'u. Kun waan walitti nama buusu miti, waan irratti wal lolanis miti, waan irratti wal ciigga'anis miti, waan irratti wal gaareffatanis miti. So walii galteen hoo jira. Maaliif waa'een Oromoo kun yeroo hundumaa gadi ba'ee tokkummaa Oromootiif jedhameeti yaadama. Oromoo keessatti rakkoon hin jiru yoo ilaalcha irratti ta'e immoo akkuma kanaan dura agarsiifame siyaatilitti dheengadda agarsiifame isa irratti agarsiifame dubbatnee mari'annee waliigaltee irratti ga'uudhaati wanti rakkoo ta'e hin jiru. Tokkoffaan kanadha. Oromoon diina baay'ifachuun diina heddummeessuun Oromoodhaa fi qabsaa'ota Oromootiifis dantaa ta'uun irra hin jiru. Toftaas ta'uun irra hin jiru. Hojii kana warri biltsiginnaa nuu hojjetaniiru akka gaariitti Oromoon akka inni jibbamu godhaniiru waan meeqa hojjetanii dhiibbaa meeqa sabaaf sablammoota irratti geessisanii waanuma Oromoo irratti geessisan iddoo gara biraa irrattis waan geessisanii fi akka tamasila jechaa turte taankiif baankii qabdu bajataaf jeettiis qabdu hunduu kan keessan ka jedhu dhalatee jira. Dhugaatu hin ta'in nama baay'een dhugaa godhatee fudhateera. Amma nuti yoo Oromoodhaatiif hojjenne jenne diina Oromooyyuu xiqqeessuun hojii guddaa barbaachisaadha. Diina heddummeessuun barbaachisaa miti. Abashaati jette intinaa sana keessattuu yookiis siyaasa biroo kan deemsanii wajjinuu kanatti jette siyaasni Oromoo duriyyuu taanaan mariidhaan kana deemudha. Waliigalteedhaan kana deemudha. Saboota kan biraati wajjinis akkasumatti deema. Kun siyaasa qaroomina qabudha. Waliin dubbatta. Warra waliin gallee wajjin waliin dubbatta. Warra waliin gajjeen wal hubachiista. Sababa kanaatiif saboonni warri hariiroo nuti qabnu kaayyoo nuti qabnu hin qabaatin jiru Itoophiyaa keessa. Isaanii wajjin iyyuu dhaabbilee siyaasaa hariiroo jennu sana kan hin fudhanne wajjin iyyuu waliin dubbachuun siyaasa qaroomina qabudha. Barbaachisaadha. Diina kana immoo irraa xiqqeessuudha barbaada. Warra akka keenyaa immoo jiru. Warri kaayyoo siyaasaatiin irratti walii garuu uummanni baay'eetu jira. Sabaaf sablammoonni baay'eetu jira. Isaan immoo Oromoo akka obboleessa hangafaatti kan isaan ilaalan. Oromoo irraa waan eegan qabu. Oromoo irratti waan hirkatan qabu. Sababa kanaatiif isaaniinis wal duukaa hiriiruudhaaf akka dandeenyutti shakkii isaan qaban irraa hambisuun hojii guddaa kan nu barbaachisudha. Kanaaf waan PP'n uummata Oromoo kana dhimma mataa isaaniitiif jecha dantaa Oromoo irraati waan fagaate mooraa qabsoo Oromooti waan ala ta'e deemsisaa Oromoo kana uummata kana biratti waan isaan jibbisiisanii isa irraa badii PP'n fidde sana fayyisuun fooyyessuun barbaachisaa waan ta'eef inni immoo bor waan jedhamu tun ta'in waan har'a irratti hojjetamudha.
Arfaffaan waan ani jedhu waa'ee ammatee naan jette irratti lachuusaa wal duukaan deemu yoo Oromoo keessa waa jiraate yoo wanti irratti walitti dubbachuu dandeenya barbaachisu yoo jiraate mooraa qabsoo Oromoo keessatti saba Oromoo gidduutti waan irratti dubbatamu yoo jiraate iyyuu isas deemsisaa kunis deemuudhaaf hin danda'a waan dabaree eeggatu miti. Kanaafiti waan Oromoo keessaa ka'uun irra jiru miti yeroo ammaa keessatti gaaffiin kun jechuudhaaf hin jedhu.